ummata nagaa, ummata maasiyaan qabne, ummata rakkoon qabne qabanii booji'anii akka horiitti gabaa garagaraa geessanii ittiin gurguran. Yoom dukkana kana nurraa ifa, dukkanni kun nurraa saaqama. Yoom addunyaan kun akka lafti rooba dheebottutti, akka biyyeen roobatti hajamtutti, addunyaan adiliitti hajamte kun yoom adilii argatti, yoom haqummaan isitti dhufa. Fayaxfiruuna lahu xufratan, boolla isaaniif qotanii boolla sana keessa isaan dhaabanii akka namni garaagarana socho'uu hin dandeenye akka harkaa baafachuuf hin mokkorree boolla sana keessa dhaabanii biyyi itti deebisanii gubbaadhaan magaaziidhaan qaama isaaniitiif foon isaaniif lafee isaanii adda baasanii kubbaayyaa itti waa namaaf kennitu filadhu jedhan. Maaliif jennaani kubbaayyaa itti nama obaafte sana keessaa dhuguuf jirtaa jedhan atillee.